gaaffii lamatuun qaba. Gaaffittii sana tun hin jedhin Jawaar innati amma critical analysis sanatti nutti himte waa'ee biyya keenya jiru dhibbaaf dhibbatti dhugaadha. Daasporaan addana jiru hin beekna wanta biyya keessa ta'aa jiru. Haa ta'u malee akkamitti as geenyee isa jedhu sana of gaafanne malee calluma inni addana jiru nagaa barbaanne inni eessayyuu ga'uu hin dandeenye. Akkamitti as geenye barree isaaf akkamittiin solution argama jennedha. I really love to have 30 minutes or whatever anytime you're less busy before you leave this country to have a chat with you. Isa jedhee ka'ee gaaffii lama sii qaba. Inni tokko position adda addaa fudhatteetta. Very normal for a young politician. I hope I'm correct in my statement. Isa keessaati, which one do you really regret and which you did not? Lamaffaan ani sii qabu, how much of the position you take is supported by precedents or facts and figures as opposed to what you really think? As a political scientist, I would expect you to make your judgment based on the first two criteria, but how much of that is actually happening in reality? Galato. Thank you, Dr. Baharu. That was under 2 minutes. Bakalacha. Dhiifama ani daqiiqaa lamaan isin keessa sadin dhaabadhu maayikiroofoona harkaa fudhadhaa malee duraan dursee ilma keenya siin jedhaa turre ani immoo amma ka jedhu ilma sabaa siin jedha ka Muhammadii miti ilma sabaa sablammootati ilma ummataati ilma Itoophiyaati akkasii si waamna amma achi nuti namni siyaasatti seenu in huqqata hin dhibama in rakkata hirriban qabu nuti warri har'a rifeensaatii kuni waggaa 60 hidhaa jirra waan biraan beeynu gaafa Jeneraal Mangistuun mootummaa nugusaa kuffisuuf yaale sani salfii goone mana barumsa jirra maa salfii gootaniif ji'a lama hidhamne hagarraa rakkoo san keessuma jirra keessaan baane kanaafuyyuu amma itti dabalee ka jechuu barbaadu warri waan kana qopheessitan waa tokko har'a na gammachiiftani maali ummata keenya ka saba biraa ka sabootaaf sablammootaa waamtanii dubbisuu keessaniin galata guddaa qabdan isinillee warri dhuftanii waan jiru waan haqaa waan dhugaa tokko dubbattaniif galatoomaa isinii jechuu barbaada. Ummanni Oromoo olaantummallee barbaadu gadaantummallee barbaadu akka namaatti namaa wajjin buluu barbaada. Yaanni isaa kana gaafa qabsootti seennu rifeensi keenya ka dabbasaa kuni gurraacha cululqaa nuugii fakkaatu. Asillee dhufte gaafa jalqabdu akkas jirta waggaa 8-10 keessatti kun hunda dhaqqabaa jirta. Kanaafuyyuu jabaadhu jechuu barbaada karaa biraatiin jeedalatu jaldeessan bosona keessa ol argan jaldeessa jetteen maali ati madaa kanan fayyitu bosonti martaa joofte duubni kee kun madaa maan fayyinee jettee gaafatte dhugaa keeti madaa qaba haakimii madhaqa ogeessa mara biree madhaqa ka madaa kiyya bal'isu malee kana fayyisuun agarree jetteen urga gaafa qawween gabrummaan harqoonni gabrummaan irratti fe'ame haga har'aa ka madaa keenya bal'isu malee ka madaa keenya fayyisuun agarre. Gaafa mootummaa Haayile Sillaasellee waan ta'e nuti kennaa hin beeyna. Gaafa dargilee nuti taphataa baate nuti fincaayaa baate waan isin nu goote hin beeyna.
engaddalee warri karaa kadhiise hannummaa saaminsa roorroo ajjeechallee dabalee waa hedduu nu godhe jechuudha. Kar'aa kun hoo warra amaarattumaa jedha afaan amaaratiin tishaalin fatichee tibisin agabbaa jedhan. Isii sanamatti haa dhiifnu. Isii sanamatti haa dhiifnu. Isii sanamatti haa dhiifnu. Ammaan garuu wanni jechuu barbaade Jawhar hin gaabbu jette maaliif hin gaabbine? Hin gaabbuun kun waa hedduu qaba hiikkaa qoltu qaba maaliif hin gaabbine jette isii bichaa naa himi takka. Lammata adurreetu mana keessa warra manaatti ijaba baafti hin deemessiti. Adurreentu maa ijaba baafti jedhaniin maal olti maa ijaba baafti maal abdatti jennaan bara eessumatu bosona jiraa jedhaniin. Eessuma keessan eessumoota keessa kan dhugaa kanaa miti. Eessuman akka adurree san qabda takka. Lammaffaa yeroon keessa jirru yeroo kijibaati, yeroo dharaati, yeroo sharriiti. Har'a kijibni qawwee injifate, propagandaan madaafa injifate, kijiba amannuu dadhabne kam ajabna. Ati bakka hedduu jirtu siin jedhan, faannooliin jirtu siin jedhan, hewaatoliin jirtu siin jedhan, eenyu waliin jirta? Eenyu taatee deemaa jirta? Kafaa'oo taatee deemaa jirta moo kuma akee deemaa jirta? Makmaasa jira beeyta adda deeman loxee ta'anii adda nyaatan dhosee ta'anii jedhan. Kanallee nu ibsiiti gara kaaniin wanni sitti dhaamadhu waa hedduu hojjattee hin beeyna akka irraa kanan dulloomne. Dura akka dhagayetti miidirraa dhagaye namni ajjeesuuf si waame jedhan baqa ajjeechaa san jalaa baate. Namichi si jeesasiin jedhe maaliif si jeesasiin jedhe? Ati immoo maal deebifteef? Achirratti haa dhaabannu karaa biraatiin haga ammaa wanni hojjette walaafa miti. Maali yoo jette dhaloota irraa keessaa namni sadii galata qaba seenaa duratti. Abbootiin keenya hiriyoonni keenya dhiiga isaanii gabbaran lubbuu isaanii kennan aarsaa ta'ani. Asarra humna kee kennaa jirta. Lubbuu kee kennaa jirta asillee. Kanaafiyyuu wanni jechuu barbaade kaleessa asuma teetteetiniin miidiyaa dhaabdee qilleensumaan siboo takkittiin ummata san bira daddaayisitee mootummaa namuu bakka san hin ga'u jedhan. 4 kiiloo jette 4 kiiloo san geette maruu kufe kunuu galata guddaa qabda takka jedhi. Garuu wanni takkaan ani dogoggora jedhee yaadu qeerroo fi qarree yoo sana keessi o'ee ka'e sani akkuma iftee kaaftee daabachisaniin asummaan dhayxee harka keetiin qabbaneessite suni garaa si nyaatu jechuu barbaade fayyaa naa ta'e. Galatoma Bakalacha. From here on, it's only 2 minutes. It's no ifs or buts, all right? So I think, yeah, my brother over there, now it is. Nazika. አመሰግናለሁ በጣም okay. Yeah. Thank you very much. First of all, I would like to congratulate you on the book. Thank you for publishing, for writing, and it's a big contribution for the political process in Ethiopia. I have 2 short questions. You said, thankfully, it's አሁን ባለው ሁኔታ የህልውና ጉዳይ ነው። ሁላችንም ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለብን። በአገሪቱ ያለው ሁኔታ
ሰላም እንዲመጣና exactly, you know personally Abiy, he's hell-bent on keeping power by all means necessary. And it no if it comes to the shore, በሰላማዊ ትግል ብቻ አብይን ሀሳቡን ማስቀየር ይቻላል ወይስ አይቻልም? ካልሆነ ደግሞ armed struggle with use of power ሊኖር ይችላል? Do you have clear vision on that? If so, what does it look like? Related to that, በእርግጥ አብይ በማንኛውም መንገድ ስልጣኑን ለመጠበቅ ቢሞክርም there is a group of people who enable him, and some of them are also also Oromo elites, like ወንድማችን አሉላ ቅድም እንዳለው በህወሓት ጊዜ በእርግጥ የትግራይ ህዝብ ቀጥተኛ ተጠቃሚ ባይሆንም የህወሓት ኤሊቶች ይጠቀሙና ህዝቡን ይጎዱ እንደነበረ አሁንም አብይን enable የሚያደርግ የኦሮሞ ኤሊት አለና how do you think you can ከነሱ ከአብይ ተነጥለው ይሄን ፕሮሰስ እኛ የምንጀምረው ነው የውይይቱን የፖለቲካ ለውጡን እንዴት ሊደግፉ ይችላሉ? You have ideas on that? Thank you. Thank you. He did save us a few seconds. No. ለሱ ነበረ ከዛ እዛ ኦኬ ወሪጋ ፊቀቡ ቆይጋ ደፋ ኮት ና እዚህ ጋር ጥያቄ ያላችሁ ኑ እዚህ ጋር በሰልፍ ሁኑ። All right. Thank you. I appreciate this opportunity. Joaram, welcome to DC, and thank you for this opportunity again. Just two quick things. Majamaria organizers, I'm very happy that you guys were able to accommodate us that don't speak Oromiya. Majamaria for a chain of better. I go back in Chile being a better. Gambara accommodate Hargachun. Another thing is, when Tinish Karaling in a better, Kadame met the chain of better now. I was expecting more familiar faces that I knew. Non-Oromo Ethiopians that would attend this event, some politicians, some media people. And this side gang again, we have a media mago alula, baka tagnaitan anakum, Genaziga Bamangingeta, Le Naguruch and Lamakarara, Yallo, Niswinton Mono, the Sila, and that's some second. Just two questions. What is hey, this is your day. So, are you going to move back to Ethiopia? Or last I understand you're in Nairobi, and will you be moving back to Ethiopia? And the second question is, if you do, the last time you saw out interview where the elections might not happen, that the country's in the brinks of collapsing on its own, the parties. But if we do make it to the next election, will you be organizing some sort of political? I know you're a part of ECO, but a more inclusive party that includes other prominent politicians. And that's it for now. Thank you. Thank you. Okay, Bolis. Akamotan jirtu isin jala isin mara keessaniyu warroonni magaalaa Washington DC kana keessatti argamtan ulfaadhaa guddadhaa warri guyyaadhaa keessattu argamtan hedduu keenna Oromoo ta'uu dadhabnee kan itti cabnee tokko kanaa rakkoon keenna hedduutu jira rakkoo keenna ibsachuu hin dandeenyu rakkoon keenna nama dhibaa kan jedhu irraa kan ka'e waa dubbachuun barbaade gaafii tokkollee Jawaariif nan qaba akkasumas Aluulaallee ni አገለቶሙ አመሰግናለሁ አሉላ ለምስጋናችንም ስላረሳ በጣም እናመሰግናለን እኛ ራሳችን አንድ የሚለው ነገር አለኝ ያጫሉ ሞተዋል ጀዋር ይቀራል የተባለበት ጊዜም አለ ያቺ ጊዜም አልፋለች ያጫሉ ወንድማችን ሞቶ ቢለየንም በህይወቱ ቢለየንም ከልባችን ውስጥ ከኦሮሞ ህዝብ ውስጥ መቼም አይወጣም የሱ እውነት እስከሚወጣ ድረስ
እኔ በራሴ በኩል በጣም አዝናለሁ። እንዲሁም ወንድሞቼ እህቶቼ በጣም እንደምታዝኑ ታውቃለሁ። ሌላ ያለኝ ነገር ጀዋር ብለዋል። እኔም ትንሽ ጨመር አድርጌ ልበል። የዛሬ 6 ወር አገር ቤት ነበርኩ። አሜሪካ ውስጥ የትኛው አካባቢ ነው ተራራ ያለበት ሽፍታ የሚኖርበት አካባቢ ያለ ቦታ ታውቃላችሁ? አሜሪካ ውስጥ የምትኖሩት እኔ አላቅም። በእርግጥ እኔ ሽፍታ ሆኜ የዛሬ 6 ወር በተወለድኩበት ከተማ ታስሬ ሽፍታ ነኝ ተብዬ ተቀጥቅጫለሁ። ለምን? ኦሮሞ ስለሆንኩ ነው የተቀጠቀጥኩት። የቀጠቀጠኝም ኦሮሞ ነው፣ ሌላ ብሔረሰብ አይደለም። የሚገልም ኦሮሞ ነው። ከዚህም በፊትም የትግራይን ባለስልጣን የበላይ ነው እንጂ ያደረጉት የበታቾቹ ናቸው እኛን ሲገሉ የነበሩት ሲቀጠቅጡንም የነበሩት። እውነት መናገር ነው በአሁኑ ጊዜ የሚያዋጣ። እኔ ሁልጊዜ የምናገረው ነገር መቼ ነው የብሔር ብሔረሰቦች ፖለቲካ ተቀይሮ አንድ ሆኖ ጀዋርም ቢሆን ሌላ ብሔረሰብም ቢሆኑ መቼ ነው ተነጋግሮ ህዝቡ ፊት ለፊት ህዝባችንን ምንም የማያውቅ ህዝብ አሳምኖ ወደፊት የሚገፉት? ለጀዋር ነው ጥያቄ። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ እዚህ ከተማ በተለይ አሉላ ያውቃል። በጣም አዝናለሁ እኔ ለጥቅም ብሎ ብሔር ብሔረሰብን ወደፊት መግፋት የሚችሉ ለእውነት ወደፊት መግፋት የሚችሉት ለጥቅም ብሎ ሌላ ብሔርን ወደዛ አድርጎ የገዳውን ግሩፕ ደግፈው የገዳውን ግሩፕ እስከ መቼ ድረስ ነው የገዳውን ግሩፕ ሰው የሚደግፈው? አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኦኬ ይቻላል ነምፊታል ኦኬ ነምፊታል እዚህ ጋር የምለው ገዳው ግሩፕ ኢትዮጵያ ሲሆን ተገዳው ግሩፕ እኛ ኦሮሞ ሸኔ ነን። አዎ ሸኔ ነን። አምኔ መውሰድ አለብኝ እያንዳንድ። እኔ ከአሜሪካ ሄጄ ሸኔ ሆኜ ነው የታሰርኩት። ሸኔ አይደለሁም ግን ኦሮሞ ነኝ። አሉላም ቢሄድ ሌላ ግሩፕ ሆኖ ነው የሚታሰረው። ከአማራም ሌላ ግሩፕ ቢሄድ ልክ እንደዛው ነው። መቼ ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሚቀየረው ምለው ለጀዋር ያለኝ ጥያቄ ነው። Thank you. Okay, with all respect, አሁን ከ2 ደቂቃ በተአምር 1 ሰከንድ አላሳልፍም። እሺ thank you. ቢቻላችሁ ቶሎ ጨርሱት። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ በጣም አመሰግናለሁ ይሄን እድል ስለሰጠኝ። ጥያቄ 2 ጥያቄ ነው ያለኝ። አንደኛው ጀዋር እንደተናገርከው ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም አካባቢ ላይ ሰላም እንደሌለ ተናግረሃል። እናም ደግሞ ያለው መንግስት በሴኩሪቲ ደረጃ ህዝቡን መጠበቅ እንደማይችል አስረግጠ ነግረናል። እኛም የምናውቀው ነው። እኔም በተወለድኩበት ባደግኩበት አካባቢ ያለውን ነገር አውቃለሁ በደንብ። ግን ምን እንደሆነ ልጠይቅ የፈለግኩት በፊት ወያኔ ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ በሴኩሪቲ በጣም ስትሮንግ ነበር። በጣም ስትሮንግ በነበረበትም ታይም ታግለን ያን ለውጥ እንዲመጣ አድርገናል። አሁን ያለው መንግስት ግን ምንም አይነት አቋም እንደሌለው አዲስ አበባ ላይ ብቻ እንደፈለገ እያሳየ ሾው እያደረገ የሚኖር መንግስት እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ስለዚህ ያለውን አሁን ላይ ያለውን መንግስት ለመጣል ለምንድን ነው ትግል መጀመር ያልፈለግከው? ለምንድን ነው ጀስት በሰላማዊ መንገድ ብቻ እንድንታገል የፈለግከው የሚለውን ጥያቄ ነው መጠየቅ የፈለግኩት። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦች አሁን ያላቸው ነገር ሁሉም በሚባል ደረጃ ችግር ውስጥ ናቸው። አማራም ሆነ ኦሮሞም ትግራይም አብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል ችግር ውስጥ ነው ያለው። ሁሉም ትግል ውስጥ ገብቷል። ሁሉም በየጫካ ገብቶ እየታገለ ነው። ለምንድን ነው ያንን ትግል ውስጥ ያሉትን ህዝብ አዋቅረ ወደ አንድነት መጥተው በሰላማዊ ትግልም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በጦርነትም ሊሆን ይችላል። ጦርነት አላምንም እኔ በበኩሌ አላምንም። በሰላማዊ ታግለን ይህን መንግስት ማውረድ እንችላለን ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ለምንድን ነው ይህንን ህዝብ ወደ አንድነት አምጥተ ትልቅ አጀንዳ ይዘህ መጥተህ ለምንድን ነው አንድ አድርገህን
ወደ ትግሉ ማታስገባን ይሄ ነው ለአንተ ያለኝ ጥያቄ። ቴንክ ዩ። Hello, I just want to keep it short. I was wondering, like, how do you think peace can be achieved? Is that like overthrowing the government or whatever way that you think is necessary, since peace is the answer in all of this? Gaafii tokko qabaa galatooma carraa naa kennuu keessaniif gaafiin kiyya yeroo jijjiiramni dhufetti namoonni baay'een waggaa prosesii qabsoo waggaa 2014 haga 2018 keessa turetti keessattuu naannoo Oromiyaatti yeroo mormiin turetti namoota hedduutu guddaan ingisiifadhu keessaa obbo Jawaar yeroo hundaa wanna uummanni kun barbaadu osoo hin taane kan dubbatan dhugaa jirtu lafa kaa'ani. Dhugaan jiru immoo ni beekamaa jechuudha. Nutti toluu baatee dhugaa jiru nutti hima. Akkuma beekamu inni lammataa yeroo sooshaal miidiyaa irratti yeroo fayyadamtan akkuma beekamu kaleessa dura xaa'oon biyyatti rabsamaa jira jedhanii bifa sooshaal miidiyaatiin ani yeroo baay'een hordofaa baay'ee saffisuma dhiifama gaafachiifan jechuun mootummaan kun akka sobaa ta'e ifatti nutti agarsiisaa jiru kallattiidhaan. Inni biraa yeroo tokko konkolaataan biyyi tun ittiin deemaa jirtu qarqara irra geessee jirti. Lukni lama seenee lukni lama duubatti deebi'ee jira jedhee sirriitti ibsee ture. Konkolaataan sun har'a duubatti deebite moo qilee sanitti seentee jirti kan jedhu gaafadha. Galatooma. Thank you. The last question. Hi, I want to say thank you for coming. Very appreciative of the book you've written. Unfortunately, it's not in English yet, so I'm not able to read it. But once it comes out, I'll be sure to definitely get a copy. At one point in time, I was the Oromo Youth Association Washington, D.C. president, and I constantly came into our diaspora constantly conforming to different cultures and different communities. While you won't be able to get rid of conforming in general, how do you suggest we have our own identity here in the US? Thank you.